Gaafii kiyya next siiqaa abbaaba ilma waaqaati hin qabu haadha qofaan dhalate akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama Yesuus ilma waaqaa rabbi roobare waan badee jiru maa nama karakkarta haadhaan dhalate qoy sanuma gaafatuuf akkasiin jedhu dubne erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaan qabne jechuun Yesuus erga akkasi wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate Adam kan haadha fi abbaa hin qabne hin jira maa isatti namanne reeyatiin kana dhiistee ka waan macaafni hin jenne inaasaa hin dhaggeeffadhu macaafni waan hin jenne Yesuus ilma waaqayyooti hin dhaggeeffadhu amma yoo gaaffii akkasiitii walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad Quraana irra ni jira Nabi Muhammad abbaan ni qaba Quraana irra ni qaba Quraana maan qabne meenattiin Quraana irra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicha irraa naa kenna ragaa Oboles namicha sibiraa haasa'u sana ta'e dhaga'i namicha sibiraa fidi Quraana irraa ragaa naa kenna digalee haadhas qaba haadha abbaa qaba akkumaan dhaladhe Yesuus dammoo haadha qofaan dhalate jettee dhagaa Quraana irraa kenni ragaa Ragai Quraana irraa ragaa kenni Quraana irraa abbaan Nabi Muhammad suuraa kanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa kanarra jirti jedha naa kenna turisme haasa'uudhi awwale ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kanuma lamin jechuun dhalata Yesuus ta'ii rabbiitiin dhalate haadhaan jechuu haadha keessa Nabi Isaan Nabi Adam ka isaa oliin ta'ii bakka ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha ilaal ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesuus argite kanuma sitti maa jirraannu garuu meena biyyi kee ifaana duniyaa kana dhagai macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti dhaggeeffadhu kanaafi amma maal gootaati mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesuus ilma waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan abbaa Nabi Muhammad haadha Nabi Muhammad mee Quraana irraa natti himi namichi sibiraas natti himu bakka isaa atis natti himi fida Nabi Muhammad abbaa qaba naan hin jenne ati Abdallah abbaan isaa adalcha ayyee Quraana irraa maqaan Quraana irraa Abdallah wanni jedhu ni jira baleessa bugaa wayii nama karakkaarta silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal rabbiin kun jedhan gizee takka nama barbaade osoma akkana fillafiitti taa'u itti duucha jedhan ati akka isan si galee dhugaa sitti hima ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa malee akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa fi waan xuru Arabi akkanumatti beeyda atummaan waan si ta'u waan sin taane osoo ijaan agartu jannatin obboleessaa akiraa deebii gara rabbii isaan fidaa madaamsi kiyya lammaffaa dammoo Nabi Isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus haadhaan dhalatee abbaa hin qabu isaan ammoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuumee ani kanatti amanaa silaa rabbummaan nama higgabbaal nama rabbummaan isa caala silaa amanamuu qaba jedhamuu yaadu Nabi Adam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru Istee kanatti amanuun kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaafii ammaa ragaa naa kennuu ni dadhabde. Kunis bukatti illee amani annan galchu. Sanuma si jedha. Gaafii ammaa ragaa naa kennuu ni dadhabde. Shufeeraa qoy. Miiti ala jirta obboleessa. Miiti raawwateen achi taa'aa jirtu maal si haasa'an. Ummata gaafadhu miyuutii irra jirtu dhugaa gaafadhu ummata ijoollee gilaalchise sagalee kee guutuun dhagaa jira. Baay'ee nagaatti badnaa ta'u waliin karakkaru. Amantii si fakkaate gara si fakkaate saniin jiraan. Ragaa naan kennitu obboleesso. Deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe. Sheeka maal? Kana waa'ee amantiitii miti amma kun. Milikuufi. Nagaatti hangasiin jedhu. Ragaa naan kennitu ragaa maa naan kennine. Ati eessaa baateesi? Eessaa dhufte wal. Eebbifama arrabni hin jiru nu bira.
Arrabaa midis waraadis. Eebbifame jedheen eebbifame. Waaqayyo an dhiifama sii godhe Waaqayyo dhiifama siif haa godhu. Waan itti fakkaate kanumaan. Eebbifame abdii. Maal kanatti keessa bannaa taasaanis. Bar isin tun hooy godhee shoomin ol kaase malee. Gaaffii sin gaafachuun. Ol ka'uu hin danda'u calli bannaa dhiisi. Gaaffii sin gaafachuun sin xiqqeessuudha. Ibsa. Gaaffii sin gaafachuun amantaa keessan xiqqeessuudha. Ifa bannaa calli namni tokko waan fedhe si gaafachuu danda'a mirga isaati. Mee na arrabsuu dhiisi akka kee kanaas ba'i naamusaan gaaffiin gaafadha. Inni dhugumatti islaama amantaa isaarraa naaf haa deebisu mee. Mee abbaa Nabi Muhammad Quraana irraa bakka tokko bakka kana jiruu jedhimme naanaa jedhu mee as naa yaami kanamaa arrabsu kan. Awwal. Awwalo amantii kan keeyatillee mukatti amantee sii kabaja jedhan. Obboleessa achuma dhaabdu. Mukarraa maaliin fuudha amantaa caallutti naman. Amantii mukattillee yoo amante mirga keeti si ilaallata ka gaafatu an osoo hin taane rabbiin mataa keessa gaafata. Silaa fayyaan amantii mataa yaa qaba amantiin kee muslima alhamdulillahi. Kanaafiyyoo obboleessaa kiraa yoo barbaadinaa tuddeen boolla seenii. ما ميرا كيس زندني بكويسين. والله ميرا كيس زنداب. شكون ما يرادو بتشيل. Deemee ibsaa bira dhufee jechaadhaan walee biyya wal ficcisiisee dura obbolaasaa wajjin wal fixee amma immoo deemee osoo waa'ee amantaa hin galiniif amma immoo gara ibsaa dhufeeti ibsaan akka ammeenya dubbatu waraabee gadhiisuudhaaf waa'ee amantiin wal morkaa jiru. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitanii nagaallee hin daganne shama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanis isiniin jedha dhugaa waaqayyo hedduun tokko nagarrame jechaadha baay'ee jalan ture. Egaa dubbii irraa fuudhuudhaaf jechaadha mucaan kun awwalee hin beektu jedhee yaada. Egaa obboloota isaa wajjin wal dhabee namni inni wal hin dhabiniif hin jiru jechaadha. Waa'ee amantii beekee osoo hin taane nama wal ficcisiisuudhaaf ibsaan akka amantii kiristaanaa xureessuuf waan tokko dubbatee ture jechaadha. Akkuma viidiyoo irratti argitanii dhugaa dubbachuun mucaan of eeggannoodhaan haasaa ture jechaadha. Egaa awwaleen waa tokkollee hin beeku jechaadha. Dhimma amantaa wal ficcisiisuu koomentii jalaa dubbisee jechaadha. Ijoolleen jalaa barreessanii karaan dhugaa Yesuus malee hin jiru jedhee jalaa jechaadha. Ijoolleen hin barreessuuf jecha tokko osoo jechaan ibsaan waa'ee akkasii keessa hin galu jedhee dhiise malee odoo jecha tokko gaafate jechaadha. Jecha tokko osoo gaafate nama jecha tokko deebisu miti jechaadha. Beekee osoo hin gaafanne bakka faallessuudhaaf waa'ee amantaa dubbachaa ture. Garuu ibsaan tasgabbaa'ee ani amdallaa amantiin koo musliima jedhee itti hime jechaadha. Inni garuu amantaa kana faallessee bakka hin jiramiti gaaffii gaafachuudhaaf nama bareedaa akkana wantoota baay'ee jedheen jechaadha. Waa'ee amantaa duraan dursa waa'ee amantaa ofii osoo beekanii nama barsiisanii maaleesh garuu amantaa wanti inni beeku tokko illee hin jiru awwaleen jechaadha. Mucaa guyyaa tokko waa'ee amantaatiif gabbayee hin dubbanne amantaa keessa gashee mucaa ija namaa laalchisuuf jechaadha. Jechoota baay'ee jedheen garuu mucaan of eeggannaadhaan haasa'ee ture. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee na kofalchiise jechaadha. Baay'ee jalan ture. Hedduu tokko nagarrame. Uumaa waata kan beeku ijoolleen jalaa barreessuuf jechaadha. Jalaa barreessuuf jecha namni sun barreesse ibsaa gaafachaa ture. Ibsaan osoo dhuguma nama gaafachuudhaaf fedhii qabu ta'e jecha takkicha awwaleen nama deebisuun miti jechaadha. Egaa dhugaa waaqayyoo mucaan kun jechaadha yeroo baay'ee namoota fiffilatee jechaadha nama walitti naquudhaaf ani waan inni barbaadu osoo dhuguma amantiin koo dhuguma jedhe lapheessatti amanizim jechuu nama wal nyaachisuudhaan miti amantaa kee gizee kam dubbisa mucaan kun waa'ee amantaa wanti inni beeku hin jiru. Kan dhufe gara kiristaanaa ji'a lamaan dura garuu kan oolu laayiviirra kan bulu laayiviirra eessarraa macaafa addaan banee dubbisee dhuguma waa'ee macaafa galeef. Yeroo hunda jechaadha macaafa baateet akka waan macaafni galeef jechaadha. Dhugaa dubbachuuf amantii abbaa barbaade waan barbaade yaa hordofu garuu injiramiti dhaqeetti nama xoxxoqa jechaadha. Akka amantii kiristaanaa tuqaniif hin xoxxoqa. Deebi'an immoo ijoolleen musliimaa jechaadha.
awwaleen akkas nu godhee nurraa dhowwada ijoolleen immoo deebi'anii amantaa kiristaanaa xureessaa jiru jechaadha. Mucaan kun amantaa kiristaanallee bakka hin bu'u jechaadha. Waa tokko beekee odoo hin taane zim jedhee jechaadha. Arra baay'ee tokkoon kolfee dhugaa waaqayyo jechaadha. Baay'ee tokko waanuma binni tokko keessa galee tila kan ijoolleen koomentii sobanii barreessuu fi danda'u. Hundumtuu yaada mataasaa barreessan mitire innis achirraa dubbise jecha Yesuus akkas Allaan akkas jedha jechaadha. Nama walitti naqu mucaan immoo tasgabbaa'ee dhugaa waaqa osoo nama kaan ta'e gaafa ni jechoota amaa darbatu warri kiristaanaa akkas jechuu danda'a. Garuu mucaan kun saba isaa biratti jaalatamaadha. Guyyaa tokko waa'ee amantaa gabbaa'ee waa'ee gandaallee dhugaa waaqayyoo waan takka irratti dubbatamee hin beeku. Mucaan of eeggannaadhaan haasa'ee gadi isa darbee biraa deeme jechaadha. Awwalee yeroo mara jechaadha gastii namatti argata. Ijoollee musliimatti waraaba. Waraabee jecha isaanii impoosota jechaadha. Gaafii takkitti waa'ee Allaa qabatee dhaqee gaafata jechaadha. Jecha takkitti ishii gaafa namni waa dubbate waraabee posota. Mucaa waa beeke miti. Nama wal ficcisiisuudhaaf obbolaasaa wajjin wal ficcisiisa amma immoo mucaa kanatti darbe jechaadha. Namoota kanan durallee haadha faaxallee jechaadha waame haadhi faaxallee tasgabbooftee jalaa milixxe jechaadha. Ammas immoo nama wal ficcisiisuudhaaf jecha mucaan kun wanti inni goone hin jiru jechaadha. Obboloota koo dhugaa baay'ee nama ajaa'iba baay'ee jechaadha. Baay'ee tokkoon kolfe jechaadha. Dhugaa waaqayyo jechi isaa waliif falman mucaan tasgabbaa'ee haasaa inni garuu jecha irraa fuudhuudhaaf baay'ee nu jedhe mucaan dhugaa dubbachuuf amantaa kiristaanallee bakka hin bu'u wanti inni beekullee hin jiru macaafa nama macaafallee addaan banee dubbise miti jecha takka hin beeku jechaadha. Ijoollee koomentiin hoyi dhufee gaafata jechaadha. Innaa kun immoo dogoggora jechaadha. Osoo waa beektee waa gaafatte okay maalish garuu osoo waan beekin gaaffii akkasii gaafachuun hin bareedu hin dabbara isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa waaqayyo namoonni itti dhiyaatan gorsuu dandeessu jechaadha. Amantaa kiristaanallee xureessa jira. Amantaa musliimallee tuqaa jira jechaadha mucaan kun. Egaa hordoftoota koo egaa yaada kana dhugaa waaqa jalan ture baay'eedhuma eenyuna jennaan gara keessan kana dhufe. Jalqabaa kaastanii aga ammaa kanatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa jecha koo keessatti yoo si mufachiise ta'e dhiifama guddaa sanaaf godhaa. Egaa viidiyoo hambiraatiin amma walitti deebinutti immoo nagaan naa tura baay'ee sin jedha laayik godhaa ishee.